የሚያገኙ ናቸው። ከዚህ ባሻገር በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኮማንድ ጋርም መልካም ግንኙነት በጋራ አብሮ መስራት፣ መረጃ መለዋወጥ፣ ሎጂስቲክስ መዋዋስ፣ መመራራትና ሌሎች ነገሮች የበለጠ ተጠናክረው በመቀጠላቸው በአካባቢው በፋኖ ሰራዊት በኩልም በሆነ በኦላ በኩል በንጹሃን ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች ኦልሞስት ዜሮ በሚባል ደረጃ ላይ ነው የሚታወቀው። በተለይ በወለጋ ያለው ፋኖ ያንን ግሩፕ ያስታጠቀው መንግስት ነው በመሰረታዊነት። oduu teenya jalqabaatiin ajajaan faannoo angarguutee keessatti namoota nagaa tibbana ajjeefaman biltsiginnaatu fixee jedhan. Gama biraatiin ammatti faannoon waraana bilisummaa Oromoo waliin guutummaatti hojjechaa jiraachuus yeroo duraatiif mirkaneessan. Qondaalli faannoo oduudhuma wal qabateen immoo garee faannoo Wallaggatti hidhachiisee uummata ficcisiisaa kan jiru mootummaadha jedhan Dr. Tsaggaayee Araarsaa. Hariiroo wabootiif faannoo akkasumas immoo faannootiif mootummaa dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu biraatiin waraana Itoophiyaatti hammaachaa jiru wal qabatee godaantoota gara Yamanitti baqatan keessaa ammallee irra caalaan lammiilee Itoophiyaati jedhame. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun leenjistoota atileetota biyyattii keessaa leenjisaa tokko qofaatu gara biyyaatti deebi'ee jedhame. Kaan isaanii hundi badaniiru. Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin ajajaan faannoo angarguutee keessatti namoota nagaa tibbana ajjeefaman biltsiginnaatu fixee jedhan. Gama biraatiin ammatti faannoon waraana bilisummaa Oromoo waliin guutummaatti hojjechaa jiraachuus yeroo duraatiif ifoomsan. Haaluma kanaan ajjechaawwan suukanneessaa tibbana gareen faannoo Amaaraa uummata Wallaggaa irratti raawwachaa baatee fi gama biraatiin immoo Beenishaangul Gumuz keessatti raawwattee irratti itti aanaa faannoo kan ta'an Asras Maaradaamxee ibsa kennaniiru. Waggoota dura mootummaadhaan kan hidhachiifaman gareen faannoo amma Finfinneef Wallagga qabachuu qabna maqaa jedhuun waraana cimaa gaggeessaa jiraniin uummata nagaa duguugaa jiraachuun himatamuu irratti argamu. Gaaffiif deebii ganama har'aa sanaan faannoon maal irratti argama isa jedhuuf deebii laataniin qondaalli faannoo kun faannoon tarkaanfii cimaa waraana Abiyyi Ahmad irratti fudhachaa jiraachuu himanii gama biraatiin ammoo naannoo Amaaraa bakkoota hedduu to'atanii hunda isaatti ammoo uummatas mariisisaa akka jiran dubbatan. Asras Maaradaamte namni kun inuma diroonii hunda fayyadamanii waraana gaggeessaa akka jiran ibsuun nuti ammatti lola lafaa qofa utuu hin taane gama qilleensaatiin teeknooloojiidhaan Abiyyi Ahmad waliin lola gaggeessaa jirraas jedhan. Gama kaaniin Wallagga keessatti uummata nagaa ajjeesaa jirtu isa jedhuuf deebii har'a kennaniin Asras Maaradaamte ajjeechaawwan jedhamu waakkataniiru. Kana qofaa miti ajjeechaa jumlaa tibbana Beenishaangul Gumuz keessatti ta'e irrattis yaada kennaniin namoota nagaa ajjeesuu waakkataniiru. Akkuma eda gabaafnee turre naannawa Gilgal Balas keessatti faannoof gareewwan Gumuz waraana gaggeessaniin reeffi jumlaa buufata konkolaataa guutee akka ture gabaafamee ture. Waraanni naannawa Gilgal Balasitti gaggeeffamu kan mirkaneessan qondaalli faannoo kun waraana dheengadda gaggeeffame sanaas hidhattoota Gumuz waliin ta'uudhaan kan gaggeessan ta'uu ibsan. Haleellaan dheengadda ture guddaa ta'uu kan mirkaneessan qondaalli faannoo namoota nagaa ajjeefame keessaa ammoo waraanni isaanii qooda akka hin qabne cimsanii dubbatan. Yakka waraanaa Oromiyaa lixaatti raawwatamaa jiruu fi himannaawwan dhiyaatan irratti ibsa bal'aa kennan. Waraana Wallaggaatiin wal qabatee warri achitti lola gaggeessaa jiran warruma achitti dhalatanii guddatan ta'uu ragaa kan ba'an Asras Maaradaamte faannoon achi jiru kanuma afaan Oromoo hunda dubbatudha jedhaniiru. ህጋ ላይ የሚደረገው እንቅስቃሴ እንደሚታወቀው እዛ አካባቢ ያለው የአማራ ፋኖ የሚለጋ ምድር ተወልደው ባደጉ የፋኖ አመራሮች ነው። የሰራዊት አባላቱም እዛው ምድር የተወለዱ ናቸው። ደገርሳ ሞቱማ ፌደራላቲን ሸኔ በለይሲተን መቃ ጀዱን ፋኖን አካ ሂደቴ አመናሙሌ Asras Maaradaamte garuu ibsa har'a kennaniin Wallaggatti uummanni Amaaraa ajjeefamaa ture jechuun ragaa malee dubbachuudhaan amma immoo Amaaronni achi jiran ofii fidhatanii mootummaa Abiyyi Ahmad waliin lola gaggeessaa jiru jedhan. Yeroo ammaa faannoon namoota nagaa Oromoota duguugaa jirti himannaa jedhu kan haalan qondaalli faannoo kun Wallaggatti waraana bilisummaa Oromooti fi faannoon namoota nagaa ajjeesaa akka hin jirre dubbataniiru. Guutummaatti ajjeechaawwan namoota nagaa irratti waggoottan darbee Wallaggatti raawwatamaa turan nuti zeeroo godhuu dandeenyeerra jedhan
qondaalli faannoo waboo waliin ajjechaawwan dhaabsisuu akka danda'an yoo dubbatan dabaluudhaanis akkamitti akka mootummaa irratti tarkaanfii fudhataniif nagaa uummataa eeguu qabna isa jedhu irratti waraana bilisummaa Oromoo waliin odeeffannoo wal jijjiiruu fi waraana cimaa irratti waliin hirmaachaa akka jiranis dubbatan. karaa gabaabaadhaan nuti ammatti olaa waliin tumsa tolfanneerra jedhan አስረስ ማረ ዳምጤ የሚያገኙ ናቸው። ከዚህ ባሻገር በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኮማንድ ጋርም ግንኙነት በጋራ አብሮ መስራት፣ መረጃ መለዋወጥ፣ ሎጂስቲክስ መዋዋስ፣ መመራራትና ሌሎች ነገሮች የበለጠ ተጠናክረው በመቀጠላቸው በአካባቢው በፋኖ ሰራዊት በኩልም በሆነ በኦላ በኩል አጀቻት በና አንገርጉት ከይሰት ራወተመ ተሱማ ሂዳቶታ ኬኛን ሂራወተምነ ከንጀደን ቆንዳል ፋኖ ኩን አጀቻ ሰነ ከራወተው ወራና አብይ አህመድ ጀቹን ኢብሱን ሰበቤን ኢሳቲስ ኡመተ ለማን ጀቹን አማራፍ ኦሮሞ ወልት ካሱዳፍ አጀቻ ወራኒ አብይ አህመድ ራወቴዳ ጀደን ቆንዳል ፋኖ ኩን ኢብሳ ከነ ከናንለ ገሩ ቪዲዮ ወነቺ ባን ራከሙለቱቲ አጀቻ ሰናፊ ሳሚቻ ከሱማ ሰሞ ቀቤኛ ኡመታ በርበዴሳ ከንቱራን ጉቱማቲ ረጋወን አገርሲሰን ፋኖ ተኡ ሚርከኔሱም ቪዲዮ ወን ሰናስ ፋኖን ኦፉማፍ ወራብዴ ከመጠንሲተ ዮተው አጀቻ ኡመታ ረቲ ወይ ተራወተን ከሱማ ሰሞ ሚዳን ኡመታ ወይ ተቀቤኛ ኢሳኒ በለይሰኒ ሙለቱም ዱጉማ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ወሊን ቱምሰ ቀብዱ ከንጀዱ አከሚ ኢሳ ጀዱ መሳይ ጋፈቴ ዴቢኢ ከነን ፋኖን ዱሩማ ገሬን ከሙ ብልጽግና ቡቃሱ ረቲ አከ ጥየፈኑዳፍ ቃሞን ስርና ካናሎለን ወልት ዱፉ ቀምነ ጀኔ ጋፈቻ ቱሬ ጀቹን ኢብሰን አስረስ ማረ ዳምጤም አማ ሁንዲ ኢላልቸ ዲና ወሎ ጀዱ ፉዳተኒ ኑወሊን ተኮማ ጅሩ ጀቹን ወቦን ኢሳ ወሊን ሀሪሮ ቀባቹ ጭምሰኒ ዱበቱም ከናፊስ ጀዳ አስረስ ማረ ዳምጤም ብልጽግና ቡቃሱ ረቲ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ወሊን አማ ወሊ ገሌራ ጀቹን ኢብሱን ዲማ ከና ወልቀበቴ ሀገዮሚ አብሶን ሀገ ኤይሳቲ ኢሰ ጀዱ ረቲ መሪ ታሲሱ ኢብሰኒ አማ ሀሪሮ ወቦ ወሊን ቀበን ከና ወልቀበቴ ዲዮቲ ዋን ጅሩ ኡመታፍ ቃሞን ለቹ አከ ኢፋ ጎዳን ኢብሰኒሩ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ሀሪሮ ዮካን ቱምሰ ኢሳ ወሊን ቶልፈነ ኢረቲ ዱፌን ወጂ ሚዲያቲ ኢብሰኒ ከና ጀዳን አስረስ ማረ ዳምጤ ገነማራ መሳይ መኮንን ወሊን ጋፊፍ ዴቢታ ሲሰኒን መተባበር በጣም ወሳኝና አስፈላጊ መሆኑን ሁሉም ኃይሎች እያመኑበት በመምጣታቸው ይሄንን የሚመልስ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ በቅርቡ በይፋ ሊገለጽ እንደሚችል ነው ማረጋግጥልህ። እሱን ያው ጊዜው ሲደርስ ህዝቡ በሚዲያዎች በኩል ይፋ የምናደርግ ነው። ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ፋኖ ወሊን ሀሪሮ አከ እንቀምኒ አመዱራ ገሩ ደደቢን ሐላ ቱሬረም ቆንዳል ፋኖ ገነማራ ገሩ ሀሪሮ ኢሳ ወሊን ንቀምና ጀቹ የሮ ዱራቲፍ ዱበቴራም ዲማከና ወልቀበቴ ኤጂኤም አመዱራ ደደቢን ገባሳወን ፋኖ ፊ ወቦን ሀሪሮ ቀበን ገባሳ ቱሬረም ናሞኒ ባየን አከ ዋኑቲ ገባሳ ከነ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ጅበንሳፍ ሆጀኑቲ ኢላለን ኤጂኤም ሚዲያ ቢልሳዮ ተው ገባሳወን ዳገከሙ ወጀቹዳፍ ሶዳ ናማቲፍ አከ እንዲፍነ ኢረዴቢን ሲኒፍ ምርከኔሱ በርባደም ኦዶዱማ ወልቀበቴን ፋኖ ሂዳቺሴ ኡመተ ነጋ አረቲ ከንቦባሴ ሞቱማዳ ጀዳና ዶክተር ጸጋይ አራርሳ አጀቻ ፋኖ ወለገቴ መራወቻ ጅርቱ ወልቀበቴ አዩን ሲያሳ ኦሮሞ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ኢብሰ ከነኒን ፋኖን ኡመታ ካጀፍቱ ካንጎዴ ሞቱማ ቢይተኡ ኢምሰኒ ዱበቱም አማዱራ ሸኔ በለይሲ ተመቃ ጀዱን ገሬወን ከነ ሂዳቺሰኒሩ ከንጀዳና ዶክተር ጸጋይን ኢኑማ ቃሞተ ነገኛ ኦሮሚያ ሂከቺሰኒ ኡመታ ራይዝ ቀወ ሂቀኒ ቃሞን ያማራ አቸቲ ከይዳተን ካንጎዴ ሞቱማዱማ ከና ጀዳኒሩ አስታጥቆ አደራጅቶ መሳሪያ የሰጣቸው መንግስት መሆኑን መርሳት የለብንም። ከመጀመሪያው በተለይ በወለጋ ያለው ፋኖ ያንን ግሩፕ ያስታጥቀው መንግስት ነው በመሰረታዊነት። ኦዱ ብራቲን ወራና አማ ኢትዮጵያቲ አማቻ ጅሩ ወልቀበቴ ጎዳንቶታ ገረ የመኒtti በቀተን ኬሳ አመለ ኢረጫላን ለሚለ ኢትዮጵያቲ ጀደም አከዳበኒ ጎዳንቶታ ኢድል አዱኛ IOM ኢብሰቲ ጎዳንቶታ ኩማ ኩዳ ሰዲፍ ዲበጃ አፊ 87 አዶሌሳ ኬሳ የመን ገሃን ኬሳ ዲቤንታን ሰገልተሚ ቶኮ ለሚለ ኢትዮጵያቲ ጀደረም ኩኒ ሰሞ ባቲ ሰነ ኬሳ ለኮብሰ ጎዳንቶታ ብያ ወራና ሚደምቴ ሴናኒ ኬሳ ኢሳ ባየ ጉዳ ተኡን ኢብሰሜረም አከ ገባስኒ ሰርና ሆርዶፊ ሶቺ ጎዳንቶታ የመን ኢብሰቲ ባየኒ ጎዳንቶታ ብየቲ ሴናኒ ጂያ ወጠበጂራ ዲቤንታ ሰዲን ደበሌረም ጎዳንቶኒ ኩኒስ ዳንዲ ቡፈተ ቀርቀረ ገላና ኪባፊ ከራ ዳንጋ የመኒፍ ኦማ ወልቀብሲሱን ከን ሴናን ተኡን ኢብሰሜረም ጎዳንቶታ ሴናን ከነን ኬሳ ትልማማን ኩማ ለማፊ ዲበሸኒ ፊ 84 ጀቹን ዲቤንታ ኩዳ ሰገለ ከንታን ኢጆሌ ኡምሬን ኢሳኒ ወጋ ኩዳ 8 ገዲ አከቴ ከን ኢብሰሜ ዮተው ከነን ኩማ ለማፍ ዲበሸኒ 40 ዮካን ዲቤንታ ኩዳ 8 ቃ ሸንታ ነሞ
dubartootaa jedhameera. Baatii sana keessa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadi kan seenan akka hin jirre dhaabbanni dhimma baqattootaa idil-addunyaa beeksiseera. Godaantota biyyattii seenan keessaa irra caalaan isaanii naannoo Abiyaan keessatti galmeeffamaniiru. Kunis ammoo dhibbentaa 41 isa waliigalaa yoo ta'u, Shabu'aa fi Taa'iz tokkoon isaanii dhibbentaa 26dha jedheera. Almahaaraan ammoo dhibbentaa 2 yoo ta'u, akka dhaabbanni dhimma baqattootaa idil-addunyaa IOM jedhutti godaantonni Abiyaaniif Taa'iz galan hundi Jibuutii irraa kan ka'an yoo ta'u, warri Shabu'aa galan Soomaaliyaa irraa kanneen Almahaaraatti galmeeffaman ammoo Oomaan irraa kan dhufanidha jedhameera. Lammiileen dhibbentaa 9 ta'an ammoo Soomaaliyaa irraa kan dhufan akka ta'e kan eeru dhaabbatichi. Kunis yeroo gabaasni kun beetti daandii godaansa Yaman irraa kan dhufan keessaa irra caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'uu gabaasni foomseera. Godaantota Yaman irraa dhufan kanneen keessaa dhibbentaa 87 dhiira yoo ta'an isaanis ga'eessota. Dhibbentaan 8 dubartoota isaanis ga'eessota yoo ta'an dhibbentaan 5 ammoo ijoolleedha. Dhaabbatichi akka ibsetti ijoollee kanneen keessaa muraasni isaanii kanneen umriin isaanii waggaa 5 gadiiti. Lakkoofsi kun kan galmeeffame Yaman keessatti rakkoo namoomaa bal'aa mudate waliin kan wal qabatedha. Naannoo kanatti namoonni miliyoona 22 deeggarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbanni dhimma baqattootaa idil-addunyaa gabaaseera. Dhaabbatichi akka ibsetti walitti bu'iinsi nageenyi galaanaa xiqqaachaa dhufuun haalli qilleensaa ulfaataaniif iddoowwan buqqa'insaa irratti da'oo miidhamtoota ji'a adoolessaa keessa fedhii deeggarsa namoomaa caalaatti jabeesseera. Oduu biraatiin leenjistoota atileetota biyyattii keessaa leenjisaan tokko qofti gara biyyaatti deebi'uun dhaga'ame. Kaan isaanii hundi badaniiru jedhame. Haaluma kanaan leenjistoota atileetota fiigicha umrii waggaa 20 gadi biyya Ameerikaatti adeemsifamuudhaaf hirmaatan keessaa leenjisaa Masarat Mangistuu qofaatu gara biyyaatti deebi'ee jedhame. Masarat barsiisaaf leenjisaa kilaba yuunivarsiitii Salaalee yoo ta'u, isaan ala kaan hundi achitti akka hafan ibsameera. Leenjiftoonni 3 fi atileetonni 4 xiyyaarri gara Itoophiyaatti balali'uudhaaf yeroo jedhutti achi buuteen isaanii dhabamuutu gabaafame. Miidiyaaleen ispoortii dhimma kana hordofan dhuguma atileetonni baduu isaanii mirkaneeffachuu ibsan. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa namoonni kunneen guutummaatti dhabamuu ibsee namoonni 7 achi buuteen isaanii dhabaman kun baduu malee sababaaf akkaataa isaan itti miliqan ammallee kan quba hin qabneef ammatti waa'ee isaanii sirnaan ibsuurraaf qusateera. Haalli kun atileetonnis ta'ee leenjiftoonni gara biyya alaatti deeman achumaan hafuun heddummachuu isaati. Kunis ammoo Itoophiyaa keessatti dhimmi ispoortii walxaxaa tahaa akka dhufe agarsiisaa jedhame. Atileetonniif taphattoonni kubbaa miilaa biyyaa bahan achumaan akka Eertiraatti hafuu kan jabeessan yoo ta'u, haalli kun abdiin ispoortii biyyattii bishaan dhugaa jiraachuu mirkaneessaa jedhameera. Dhaloonni jaalala biyyaa baratanillee faallaa kanaa dadhabina mootummaarraa kan ka'e ijoolleen gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhiin qabdu. Oduun gaddisiisaan kun ji'a dabrees kan dhaga'ame yoo ta'u, keessumaa guddattoonni Itoophiyaa kubbaa miilaa umrii 20 gadi namoonni 20 ta'an leenjisaa dabalatee Siwiidin keessatti achumaan baduu gabaasuun keenya ni yaadatama. Silaa taphattoonni kubbaa miilaatiif fiigdonni qofti badanii gaarii yoo ta'u, faallaa kanaa garuu leenjiftoonni baduun ammaas qormaata cimaa Itoophiyaa biraa ta'uu isaati. Dhiyoo ijoolleen 20 badan sun leenjisaa waliin ture, amma immoo atileetota 4 badan waliin namoonni 7 leenjistoota dabalateeti. Osoo dubbannu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waggoota dura dhimma kana irratti ibsa kennanii turaniin waggoota 10 booda Itoophiyaan gama ispoortiitiin akka iftee mul'attu dubbatanii turan. Akka isaan jedhanitti abdii guddaan gama tapha kubbaa miilaatiin ni jira ture. Baay'ee kan nama dhibu garuu erga isaan aangoo qabatanii dhimma kanas dubbatanii booda faallaa kanaa ijoolleen biyyaaf fiigduu fi kubbaa miilaa taphattulleen biyyaa baatee biyya alaatti hafaa jirti jedhame. Kun ammoo abjuu sobaa Abiy Ahmad akka ta'e agarsiiftuu jalqabaati jedhameera.